Beeksisa Carraa Hujii. Hojiilee gurguddoo OGMC'n qabatee ka'e keessaa tokko daa'imman Oromoo biyya ambaatti dhalatanii guddatan afaan, aadaa fi safuu uummata Oromoo barsiisuudha. Bu'uuruma kanaan biyya Kanaadaa magaalota adda addaa keessatti barattoota dhalootaan Oromoo ta'an toora Zuumiitiin barsiisuu eegallee jirra. Barumsa kana babal'isuun daa'imman carraa hin arganneef haala mijeessuun barbaachisaa waan ta'eef barsiisota afaan Oromoo barsiisuu danda'an dabalataaf mindeessuuf beeksisa kana baafnee jirra. Gita hojii barsiisaa afaan Oromoo baay'ina hanga nama 6 sadarkaa barnootaa nama ogummaa barsiisummaatiin leenji'ee ragaa dhiyeeffachuu danda'uu fi akkasumas muuxannoo barsiisummaa nama qabu. Bakka hojii biyya Kanaadaa magaalota adda addaa keessa ta'ee onlaayinii yookiin toora Zuumii yookiin Skaayipiitiin ta'uu danda'a. Dandeettii addaa seeraa fi safuu Oromoo kan sirriitti beekuu fi kanas dhaloota dhufu barsiisuudhaaf nama fedhii qabu. Kana malees dandeettii afaan Oromoo nama sirriitti qabuu fi seerlugaa afaan Oromoo nama beeku. Yeroo ammaa kana nama biyya Kanaadaa jiraatu yookiin biyya Kanaadaa keessatti hojjechuuf hayyama hojii nama qabu. Sanbataa fi dilbata hojjechuuf nama fedhii qabu. Itti fayyadama teknoolojii ammayyaa irratti nama dandeettii qabu. Kanas nama PowerPointii qopheessuudhaan toora Zuumii yookiin Skaayipiitiin barsiisuu nama danda'u. Mindaan isaa akkaataa iskeelii mindaa barsiisota biyya Kanaadaa ta'ee yeroo muraasa booda dandeettii irratti kan hundaa'e faayidaan addaas ni jiraata. Hayyama konkolaachisaa qabaachuun faayidaa qaba. Namoonni fedhii qabdan toora iimeelii OGMC fuula kanarra jiruun iyyannoo galfachuu ni dandeettu. Odeeffannoo dabalataa argachuuf iimeelii kanattis fayyadamaa. Koottaa waliin taanee ijoollee Oromoo biyya ambaatti dhalatanii guddatan afaan, aadaa fi safuu Oromoo haa barsiifnu. Korporeeshinii Miidiyaa Giloobaala Oromiyaa uummatarraa uummataaf OGMC.